Nagara kam jirtu egaa viidiyoo kanaan barataa taatanii wanta gochuu qabdan wanti gurguddoo sadii isinitti marara. Ani ka yeroo ammaa kanatti barataa yuunivarsiitii waggaa afuraffaati. So wanti narra ga'e irraa kaasee wanta ani itti miidhame irraa kaasee opportunity baay'ee darbe irraa kaasee akka isinirra immoo hin geenye wanta muraasni itti jechuudha. Egaa gaafa guddachaa deemtanii opportunity baay'ee jira. Opportunity sana immoo akka hin dhabneef wanta gochuu qabdan wantoota gurguddoo sadii isinitti jechuudha. Viidiyoo kana garumaatti ilaalaa. Channel kana immoo egaa hin beektu waa'een keessan waa'ee teknooloojii, waa'ee barnootaa, waa'ee saayinsii afaan keenya afaan Oromootiin baranna. Wal barsiisna, wal gorsina. Subscribe godhaa jabeessaa isiniin jenna. Akkasumallee like share godhaa. Kun nuuf motiveeshinii guddaa waan ta'eef subscribe gochuu fi like share gochuudhaan nu gara badhaa isiniin jenna. Wanta nargee irraa kaasee tokko barataan tokko sadarkaa iskuulii taa'ee sadarkaa elementary taa'ee wanta gochuu qabu yoo yaadu tokko afaan Ingiliffaa beekuu danda'u. Dhugaan isiniin jedha afaan Ingiliffaa iskuulii irra taa'ee fi elementary gubbaa taa'ee beekuu dhabu kootiin waa baay'ee dhabeera jechuudha. Na yaadadha yeroo baay'ee si'a 3-4 opportunitiin baay'een dhufee sababa afaan Ingiliffaa beekuu dhabu kootiin na dhabeera jechuudha. So please afaan Ingiliffaa seeraan beekaa. Eessayyuu jiraadha, iskuulis jiraadha, elementaries jiraadha, afaan Ingiliffaa seeraan beekaa. I think barataa maatii danda'u, barataa barumsa danda'u irra barataan afaan Ingiliffaa dubbachuu fi barreessuu hubachuu danda'u, dhaga'uu danda'u dhibbaan hin caalu. Maatiin guyyaa ta'e wayii ni irraanfatama. Garuu afaan Ingiliffaa keessumaa yeroo ammaa kanatti immoo opportunity bal'aa jira waan ta'eef gama sanaan opportunity bal'aa jira waan ta'eef afaan Ingiliffaa seeraan beekuu danda'uun baay'ee gaariidha jechuudha. Duratti illee sababa hedduu dhiyeessuu danda'amata. Amma garuu bilbilli jira, kompiitarri jira, intarneetiin jira eessayyuu. So kana fayyadamuudhaan afaan Ingiliffaa AI'aanis ta'uu danda'a. Wanta kamiiniyyuu afaan Ingiliffaa dirqama lafa seentan seenaati afaan Ingiliffaa baradhaa. Afaan Ingiliffaa haasa'uu, afaan Ingiliffaa dhaga'uu baradhaa. Lafa seentan seenaati. Okay? Lammaffaa irratti barataan tokko dirqamaan wanta beekuu qabu itti fayyadama AI beeku. Itti fayyadama AI seeraan beekuun duwwaan hojii keessan dhibbaatti salphisuu danda'a jechuudha. Kana immoo kan beektan afaan Ingiliffaa yoo beektanidha. Afaan Oromoonis AI fayyadamuu danda'ama garuu agas miti jechuudha. So afaan Ingiliffaa yoo beektanii itti fayyadama AI seeraan beekuun barataa tokkoof dirqama jechuudha. Channel kana gubbaatti full koorsii waa'ee AI gadi fageenyaan barsiisuu danda'u qopheessaa jirra. Sa'aatii 3-4 kan ta'u jechuudha. Baay'ee dheeraa kan ta'e for free. AI beeknaanii wanti hundi salphaadha. Okay, afaan beekuudhaafis ta'ee, iskilii beekuudhaafis ta'ee, barumsa barattuufis ta'ee, ogummaa barachuudhaafis ta'ee, hojii keessa rabbisuudhaafis ta'ee, kaampaanii keessatti AI wajjin waliin baratan taanaan duubatti hafaa deemtu jechuudha. Dhumarratti gabaa keessaa galtu jechuudha. Maaliif AItu hojii nama bakka bu'a osoo hin taane nama AI fayyadamuutu nama AI hin fayyadamne bakka bu'a. Okay? AI'n nama bakka hin bu'u. Garuu nama AI fayyadamuu danda'utu namoota AI hin fayyadamne bakka bu'a jechuudha. Maaliif jennaan waan sa'aatii dheeraadhaan hojjetamu sa'aatii xiqqoo keessatti AI fayyadamuu namni hojjechuu danda'u tokko iddoo hundumattiyyuu mo'ataadha jechuudha. Sadaffaa barataan kamiyyuu wanta inni qabaachuu qabu ogummaa. Akaadaamiidhaan alatti barumsaan alatti ogummaa jiru qabaachuun dirqama jechuudha. Okay, ogummaatii wayii wanta gurgurachuu dandeessu wayii wanta gadi baastee gurgurachuu dandeessu wayii ogummaa qabaachuun kee dirqamadha. Okay? Because barachuun baay'ee gaariidha. Garuu barumsi qofti bu'aan qabu. Barumsi biizinasiidha of course. Garuu bu'aasaa fi kisaaraasaa kan beektu dhumarratti jechuudha. Waggaa 10 erga barattee booda, waggaa 17 erga barattee booda bu'aasaa fi kisaaraasaa beekta waan ta'eef haga sanatti ogummaa ta'e osoo gabbifattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo kana iskilii hedduu jira. Isin waan of kennaati baradhaa malee yeroo kanatti iskilii hedduu jira jechuudha. So iskilii ta'e wayii piik godhaati jechuudha. Kan si wajjin deemuu danda'u, kan isiniif ta'uu danda'u jechuudha. Iskilii ta'e wayii baradhaa. Kanaan ta'u taanaan
waggaa 16 kana booddee waggaa 17 kana booda wanta bu'aasaa fi kisaaraa beektuun booda miidhamuurra bukkee dirqama ogummaa wayitoo qabaatanii barumsa baratanii fi ogummaa keessa walitti dabaltanii wanta guddaatiif ummachuu danda'ama jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yuunivarsiitiin ogummaa isiniif hin kennu. Yuunivarsiitiin digirii isiniif kenna malee ogummaa isiniif hin kennu. So sartifikeettiidhaan hojii argachuun yeroo ammaa kanatti rakkoodha jechuudha. Kanaaf please barattoonni asuu jirtanis barattoonni yuunivarsiitii baratanii viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtanii har'aa kaasaatii ogummaatii wayii baradhaa. Barachaas ta'uu danda'a booddee ogummaa sana gurgurachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Ingiliffa akkaataa AI fayyadaman beekuu fi ogummaa qabaachuu isaan kana qabaannaan Profeesara kamiyyuu caalaatti nama digirii 5 qabu caalaatti isin beekara jechuudha. Ogummaa qabaachuu fi addunyaa faana deemuu danda'uun yeroo hundumaatti mo'aa isin godha jechuudha. So Ingiliffa AI fayyadamuu danda'uu fi ogummaa qabaachuu isaan kana sadan please qabaadhaa seera. Viidiyoo kana akka itti yaadne just ogummaawwan garaagaraas ta'ee AI akkasitti fayyadaman full koorsii afaan Oromootiin isiniifan qopheessa. Egaa teknooloojii keessatti afaan Oromoo guddisna afaan keenyaan teknooloojii hin barsiisna ogummaa garaagaraa hin barsiisna tiimii hedduu qabna. So isumaan irraa eegamu subscribe godhaa hedduu galatoomaa. Horaa bulaa. Thank you.